umriin isaanii gan 55 gadi ta'e hunda humnaan garraa'ee ittisa biyyaatti makaa ka ture yoo ta'u ammallee tarkaanfiin tuniin cimee akka itti fufu maddeen BBC'tti himan. Opereeshinii marsaa kanaan ammoo namoota umriin isaanii 60 fi ol ta'e akkasumas dubartoota fi namoota dhukkubsan hunda dirqamaan guuramaa jiraachuu himan. Hamza Hussein gabaas qaba. Baatii darbe keessa mootummaan Eertiraa miseensota humna eeggataa umuriin isaanii waggaa 55 gadi ta'an hundi waraana biyyattiitti akka makamaniif waamicha taasisee ture. Taatee sana boodas namoota dirqamaan butuu fi waamichi waraanatti akka makamaniif taasifamu ammas cimee itti fufuu maddeen BBC afaan Tigiriffaatti himan. Magaalaa guddoo biyyattii Asmaraaf naannolee biraatti lammiileen akka waraana deemaniif dirqisiisuuf guyyoota muraasa as sakatta'iinsi mana manarraa manneen daldalaa saamsuu fi konkolaataawwan dhaabsisuun bal'inaan mul'ataa jiraachuutu himama. Mootummaan biyyattii opereeshinii kanaa ka geggeessuuf kanneen raayyaa ittisaa biyyattii keessaa bahanii fi miseensota humna eeggataa waamicha hin fudhatin adamsuuf akka ta'e ibsan maddeen BBC. Duula kanaan maatiiwwan ijoolleen isaanii leenjiif hin deemin hafanis hanga ijoollee isaanii erganitti manni isaanii ni saamsama. Kanaan walqabatee dargaggoota rakkoo fayyaa qaban dabalatee hedduun maatii isaanii rakkachuura jechuun gara adda waraanaatti duulaa jiraachuu fi kaan ammoo gaarreeniif holqawwan keessa dhokatanii akka jiran maddeen naannolee Eertiraa garaagaraa jiran ibsaniiru. Mootummaan Eertiraa namoota umuriin isaanii waggaa 55 gadii akka waraanatti dabalamaniif waamicha taasise ta'us ka dirqamaan guuramaa jiran garuu abbootii umuriin isaanii haga waggaa 60 fi isaa ol ta'an ta'uu maddeen BBC'tti himaniiru. Dubartootaaf namoota rakkoo fayyaa qaban dabalatee kanneen waamichan fudhatin humnaan fudhatamaa fi dararri irra gahaa jiraachuutu himama. Dargaggootaa fi lammiilee biyyattii kaan humnaan butanii gara humna waraanaatti makuun erga waraanni kaaba Itoophiyaa hagayya 22 bifa haaraan deebi'ee eegalamee guddoo hammaateera. Naannolee baadiyyaa biyyattiitti ammoo namni duulu yoo dhabamu maatii manaa baasuun akka itti cufanii fi loon isaanii dallaa keessatti akka itti jalaa cufan himu maddeen kunneen ummata mana jireenyaa fi bakka daldala isaanii akka jalaa saamsanii fi hayyamaa fi ragaalee jalaa akka fudhatan ibsuun dararaa jiraachuu kakaasan maddeen kunneen doorsisuu qofaa osoo hin taane hojiirras oolchaa jiraachuu ibsan. Lammiilee Eertiraa biyya biraa jiraatanii fi nageenya maatii isaaniitiif yaadda'uu dubbatan akkasumas kanneen dhiyeenya Eertiraa irraa bahan dubbiin kun dhugaa ta'uu BBC'f mirkaneessaniiru. Gaanfa Afrikaatti boonii yookiin hongeen hamaan gana 40 keessatti argame hin beekne dheerachuun nama afurii irratti miidhaa hamtuu dhaqqabsiisuu dhaabbanni gargaarsa idil addunyaa Ameerikaa USAID beeksisee ture. Keenya keessatti namoonni miliyoona 18 caalan beelaaf dheebuu dhiphachuu dhaabbanni hongee biyyattii to'atu ibsa. Naannolee kaaba biyyattii jiran garuu horiin hedduun dhumee namoonni gariin du'anii kaan beelhama keessa jiraachuu himan. Kaawuntii Mandeeraa keessatti jaldeessii nyaata dhabuun ollaa deebi'ee miidhaa uummata irraan gahaa jiraachuu jiraatonni himan. Haal naannichi keessa jiruu fi dhimkaan irratti durtaan naga kaawuntii Mandeeraa Abba Muhammad Haaj Daahir gaafadhe. Jaldeessii durii goorotan duudee muka nyaatee midhaan nyaateedha. Amma wanni sun hin jirtu. Amma buulaa gaddacha'ee yaa'ani ganamaan gadduudee jikkooni seenee akka yeroo waa hadee wanjeera harkirraa namsaamee yoo bisaanii mutuungi kan irreenedhee yoo lafu woolee deechisee hojjariirti hin jirre. Amma wanni re'een hin jirtu re'een barbaase re'ee nyaatammaan tana re'ee tamuu tayaa guyyaa kamuu keessa ja'a torbulee warra ulee tamuu tamuu keessa nyaata. Hattaam re'ee barbaase iyyuu ree barbaas busuu barbaas yaani dur leenfaa harreenfaa dhaqee bisaan keessa dhuga haroon bisaan hin qabdu leen bisaan hin qabu wanni inni barbaadu bilit kan seenee buula seenee minnee kijijji kan seenee jargeenfaa wanti tokko tokko warri faan waraabbataan mikeeyyaddu waan kana duuba shoorii dhibaarra tarbi. Ijoollee fi walillee yoo agarti biraa dheettee bisaanii fi waan hojjetu sagalee itti lakkiftee yoo inni re'ee nyaate itti lakkisanii biraa dheetan. Nam dhiiraa garreebetu yoo nam dhiiraa gurguddaa argin dheeta. Haaliin itti kattarii aginnatta ijoollee namaa fudhatan itti kattarii kee jira nam. Am horii nyaatee re'ee namirra fudhatan ijoollee namaa nyaataaf sodaachaa jiran. Isaan re'ee nyaat ka busuu nyaat ka re'ee moolee barbaas ka re'ee barbaas waan sodaatan kaan mallee ijoollee amma xixiqqoo yoo argu mina hadee bisaan dhugu. Mina hajjikooni woolee hadee anjeera nyaatee sagalee dhaaban nyaatu waan itti sodaatan yoo sagalee sun dhaban inni ijoollee nyaatu itti sodaafama. Waan kana warra bineensa eegfaatti himtanii? Duratti namoo warrillee qub qaba inni dhibsuniin yaldeessam sababa paartii dhibsuniin dhufuu jiru warrillee qub qabu. Naannoo keessaniitti namni sababa beelatiif lubbuudhaaf jira? Inni himanii haalli nam gadi keessa walirra nami zaayid durumaa walirra laafa namni gaaf abaartiin hin jirre tabartiin isa xiqqaa zaayid haaliin isaa hamtu. Reeksi rabbi tarkaa qaba dhibra رب الدفان يعني والرب قتوش دوبني إسلانا صبري الحمد لله رب سد فيني باسنا أمو يعني رنتي سنيني الراس داخل من رنتي سناق نمي حتى كتبرت قبل بودا بو فجراز والفاد
lamaaniif yaamichi dhiyeesse kana hunduu fudhatanii turan garuu mariin hin eegalamne. Qondaalli UN duraanii Mukesh Kapiilaa marii nageenya Darfuur, Sierra-Leoneef Suudaan kibbaa keessatti hirmaate. Itoophiyaa keessatti qaamoleen wal waraanan lameen dhiibbaa biyyoota alaa ofirra deebisuu fi mari'annaa jedhu malee dhugaan qabatamaan waan biraatii jedha. Marii bu'aa buusu gaggeessuuf jalqaba dhukaasa dhaabuu qabu. Kanneen mariisanis qaamolee lamaaniinuu amanamuu fi fudhatama argachuu qabu. Haalli qaamoleen lamaan wal amantaa fi ofitti amanamummaan keessatti mari'atanis mijachuu qaba. Ammatti garuu haalli mariif bu'uura ta'e tokkollee hin mijanne. Kanaafuu mariin kun yeroo hin beekamnetti dabarfamuun na hin ajaa'ibne. Marii dhugaa eegaluuf jalqaba haalli ofitti amanamummaa mirkaneessu qabatamaan jiraachuu qaba. Dhukaasa dhaabuun gargaarsi namoomaa danqaa malee akka seenu eeyyamuun dirqama. Yaaddoon kiyya waraanichi sadarkaa furamuu danda'u irra hin jiru. Kanneen wal waraananis miira nagaa buusuu keessa hin jiran. Waliigaltee nageenyaa buusuu irra ga'uu fi uummanni gamlachuu marii nagaaf qophii ta'uu qaba. Haalli uummanni marii nagaaf fedhiitti qabaatu uumamuu qaba. Kun fedhii uummata gam lamaan malee dhiibbaa alaan waan milkaa'u miti. Kan mariisisu gamtaa Afriikaati jedhama malee innis loogiirraa bilisa miti. Dhiibbaa alaatiin furmaati amansiisaan inuma hin argamne. Qaamni mariisisuu amanamaa fi loogiirra bilis ta'uu qabaa jette. Hoogganoonni Tigraayinuma gamtaa Afrikaa jalaatti mari'achuu fi fedhii qabaachaa hin turre. Gamtaan Afrikaa qaamsirrii jettee amantaa yoo ta'u baattee qaamni mariisisuu qabu akkamiitii jette. I'm afraid not. I think this is a massive conflict that's been going on for nearly 2 years. Gamtaan Afrikaa qaama sirriidha jechuun natti ulfaata. Waraanni kun erga eegalame waggaa 2 deema. Lammiileen daafoo waraana kanaan guddoo hubamaniiru. Waraana haala kanaan uummata nagaa darraa waggaa lakkoofsisu callisanii ilaaluun waan hin malle. Humna guutuun itti seenanii nagaa buusuu feesisa ture. Gamtaan Afrikaa qaama dirqama qabu ta'ee osoo jiru kana hin raawwatin yoo naga'eera. Kanaafuu wayita balaa guddaan uummatarra ga'aa jiru kanatti qaamni gamticharra jiru UN keessa seenee mala furmaataa kaa'uu qaba. Walumaa galatti adeemsi nagaa buusuu kun gamtaa Afrikaa qofatti kan dhiifamu yoo ta'e homaa bu'aan argamu hin jiru. Yeroo baay'ee biyyoonni Afrikaa rakkoon Afrikaanotumaan furamuu qabaa jedhu. Waraanni kun waraana ardii Afrikaa waan ta'eef Afrikaanotumaan furamuu hin qabaatu. Well, I think that would be a very racist view. Nobody says that the war in Ukraine. Kun rakkoo ilaalcha sanyummaa irraa madduudha malee sirrii miti. Waraanni Ukraine wayita eegalu namuu waraana Awurooppaa qofa jedheen callisa. Rakkoon biyyattiitti mudate biyyoota Awurooppaaf addunyaa mara yaaddesseera. Addunyaan akkuma waraana Ukraine furuuf fi hirmaatutti ka Afrikaa keessattis hirmaachuu qaba. Wanta adda godhu hin jiru. Rakkoon Afrikaa rakkoo addunyaati. Kanaafuu furmaata addunyaarraa barbaada. Kanaafuu rakkoo Afrikaa keessatti mudatu akkuma rakkoo biyya addunyaa kamuuttuu fudhachuun furmaata gumaachuu barbaachisa. Qaamolee lamaanuu mariif fedhii qabaachuu ibsan garuu wayita mari'atamuu hin argamu. Kan irraa xiinxalaan siyaasaa kun akkan jedhu. I don't think it requires much to say that you're willing to talk. Salphumatti wayita ilaallu mariif fedhii qabaachuu isaanii argina. Kun dhiibbaa biyyoota addunyaatiin keessattuu dhiibbaa gama Ameerikaan jirurraa kan ka'edha. Namuu akka isaan mariif fedha qabanitti hubata. Kun garuu hiika homaatu hin qabu. Wanti qabatamaan ta'aa jiru faallaa kanaati waan ta'eef. Marii eegaluuf osoo jedhamu waraanni guddaan geggeeffamaa jira. Waraanni mootummaa Eertiraa hirmaachise kaaba biyyattiitti adeemaa jira. Haala kana keessatti marii nagaa geggeessuu jechuun fakkeessuudha. Talks about peace are a little bit moot. Dhumirraatti ispoortii saniif dhiyeessinaa Taap Champions League Manchester City fi Copenhagen taphachaa jiranii waayilii keenya Zalaalem Taadessaa kan irra haasa'uu fi na biraatti argama. Zaloo taphataan warra Vikings ka jedhamu Haaland irra taphachuu jira. Asli Haaland akka carraa ta'e har'a taphamaa kanarratti hin seenne Manchester Cityin Copenhagen waliin taphachuutti jira jechuudha. Sa'aatii ammaa kanatti Haaland taa'umsa jijjiirraa taa'ee jira. Haaland taphoota Champions League 22 irratti galchuun Ashama kabajamtoota daawwattoota chaanalaa keenya hojjetuu warreen taatan warreen chaanala keenya faalatan like share subscribe godhuun gargaaraa warreen haaraa turillee chaanala keenya kottaadha subscribe godhuun wal jajjabeessinu jenna akkuma beekamu haalli yeroo ammaa tana